Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Kun sagalee ijoollee ifaa sagantaa sanbadduraa galgalaati. Isa kaaniif gaafa bari'u isa kaaniif immoo hin dhi'a. Nagaa bultanii nagaa ooltanii akkam jirtu kanaaf isiniin jenna. Kaleessa galgala yookiis immoo jimaataa galgala sagantaa sagalee weedduu jedhuun faarfannaa isin afeerree akkasumas immoo karaa bilbilaa namootarraa yaada fudhataa turre waa'ee sagantaa keenyaa akkasumas kiristaanota addunyaarra jiraniif ergaa maalii kan qabdu jedhuun sagantaa keenya irratti afeerree namoota baay'eedha wajjin karaa bilbilaa wal quunnamnee turre. Har'a galgalas sagantaan keenya yeroo isaa eeggate kunoo sagalee waaqayyoo isiniif qabatee dhiyaateera. Galgala kana kan sagantaa keenya sagalee waaqayyootiin nu dura bu'u Asaffaa Malkaa Waaqjiraa San Firaansiskoo Teoloojikaal Seeminarii irraa sagalee waaqayyoo nuuf fira. Asaffaa Malkaa Waaqjiraa akkuma yaadatamu torban darbees akkas jechuunis sanbadduraa darbe sagalee waaqayyoo nuuf firee ture. Har'as sagantaa keenya irratti afeerree innis afeerraa keenya simatee kunoo yeroo isaa eeggatee nuuf dhiyaateera. Asaffaa Malkaa Waaqjiraa waaqayyo si haa eebbisu. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin kallattii adda addaatiin karaa koomentiis haa ta'u sagantaa keenya sheer gochuudhaan namoota biraan ga'aa kan jirtan akkasumallee yaada jajjabinaa karaa meeseejii nuuf ergaa kan jirtan kallattii hundumaan namooti nu bira dhaabbachaa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin isin galateeffanna. Fayyaa ta'aa. Egaanii sagantaan keenya sagalee duwwaadhaan utuu hin ta'in gara fuulduraatti akkasumas illee karaa viidiyoo isin tajaajiluu yeroo dhiyootti hin jalqabna. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee ijoollee ifaa kanaa sheer gochuudhaan akkasumas hiriyoota jaallattaniif karaa meeseejii erguudhaan ergaa keenya dhalootaan biraan akkasumas immoo guutummaa addunyaa irratti ergaa keenya akka facaaftan kabajaadhaan isin gaafanna. Kun sagalee ijoollee ifaati. Kan sagantichaa wajjin jiru an Yohaannis Mikaa'el amma kallattiidhaan karaa sagalee waaqayyoottan isin deebisa. Asaffaa Malkaa Waaqjiraa baga nagaan dhufte. Tole nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanioo. Kun Asaffaa Malkaa Waaqjiraati. Har'a sagalee waaqayyoo akka waliin dhageenyuuf carraa waan an argadheef deebi'ee dhufeera. Sagalee waaqayyoo waliin hirmaanna. Gabaabsinee sababii ta'eef akkasiin obsaan dhaggeeffattan nama eegaati si'ana namni atteenshiiniinsa yookiin immoo konsentireeshinii nuun qabnu baay'eedhuma xinnoodha mitiire. Anis sagalee waaqayyoo kanaaf hin dheeressu gabaabseen isinii qooda akka ittiin ammaadhumaatti akkasiin nu dhaggeeffattanii nan abdadha. Carraa kana argadhee kan sagalee waaqayyoo dubbadhu haala kan mijeesse yoone Mikaa'el Hundeessaa waaqayyo guddaa si eebbisu yoone isinis immoo warri dhaggeeffataa jirtanis eebbifamaa. Sagalee waaqayyoo keessaa har'a kanan dubbisu macaafa seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaasee haga 4 isa jiruun dubbisa. Kun waa'ee Abrahaam Aggaar irraati mucaa godhachuusaa dubbata. Saaraayi haati manaa Abrahaam dhala hin godhanne hojjettuu Aggaar jedhamtu tokko immoo qabdi. Isheen nama biyya Gibxii turte. Aggaar nama biyya Gibxii turte jechuudha. Saaraayis Abrahaamiin waaqayyo dhala godhachuu akkana dhowwe in argita. Kanaaf hojjettuu koo bira ga'ii tarii isheerraa nama maqaa koo kaasu nan argadha ta'a jette. Abrahaamis dubbii Saaraayin dhaga'ee Saaraayi Aggaar ishee nama biyya Gibxii sana fiddee akka haadha manaatti Abrahaam abbaa manaa isheetiif hin laatte. Kunis Abrahaam biyya Kana'aan keessa waggaa 10 erga jiraate booddee ta'e. Inni Aggaar bira ga'ee isheen hin ulfooftee ulfa ta'uu ishees ofirratti argitee giiftii ishee ulfinaan dhowwatteedha. Mee waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa guddaadhaaf jiraachisaa kan taate eegaa keenya kan taate walitti nu qabdee nu jiraachiftee fagoo lafa nuun jirrutti dhiyoo lafa nuun jirrutti yaa Waaqayyo nu wajjiniin taatee yoona kanaan nu geesse galanni siif haa ta'u. Amma sagalee kee waliin dhaga'uuf deemaa jira nutti dubbadhu. Nama yaa Waaqayyo gooftaa qofaa ta'ee jirutti dubbadhu. Nama maatiidhaan walitti qabamee jirutti dubbadhu. Nama karaarra deemaa jirutti dubbadhu. Haala garaagaraa nuun keessa jirru keessatti sagaleen kee nuuf dhufu. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Har'a kanan irratti haasa'u karaa kutaa adeemuu yookiin immoo balaa karaa kutaa adeemuun qabu. Balaa karaa kutaa adeemuun qabu irratti dubbadha gabaabsee jechuudha.
yeroo sagalee waaqayyoo kana qooduuf deemu waan garaagaraan yaadan ture. Jireenya keenya keessatti yeroo mul'ata wayii qabaannu, yeroo kaayyoo wayii tokko qabaannu, yookiin wanta tokko galmaan ga'u waa hojjechuu yeroo barbaannu karaa garaagaraa akka bira ga'uu dandeenyu wanta sana bira dhuma nutti ifaa hin argina jechuudha. Kana eenyuyyuu beeka. Karaa bitaa, karaa mirgaa, karaa kaabaa, karaa kibbaa, karaa garaagaraa galma waan tokko bira ga'uu dandeenya jechuudha. Isa kana keessatti si'a baay'ee karaa kutaa adeemuun immoo mul'ata. Kuni karaa qarshii baay'ee nan baasifne, karaa humna baay'ee nan baasifne, karaa yeroo koo hin fixne, yookiin immoo karaa namni irratti hin argine, karaa gabaabaa wayii tokko jennee yeroo nuti adeemnu hin jiraata jechuudha. Ani waan akkasii tarii jireenya koo keessatti godheeran ta'a, isinis gootanii beektu ta'a. Abrahaamiif Saaraanis addana keessatti yeroo isaan akkas godhan argina jechuudha. Abrahaamiif Waaqayyo kakuu kakateetti biyya inni keessa jiraatu keessaa isa baase, biyya abbaa isaatii keessaa isa baasetu eebba taataa, sin eebbisaa, lafa dhaaltaa, eebba argachuu duwwaatu hin taane karaa keen eebba warra kaaniif kenna. Nama immoo jilba kee keessaa bahutu si dhaala. Kakuu baay'ee qaba jechuudha Abrahaam. Garuu eegeetu dadhabe. Saaraanis eddee dadhabdee yaada tokko fidan. Maaltu nu rakkise wanti Waaqayyo dhugu waan raawwatu miti. Tarii karaa koo yoo ta'uu baate karaa hojjettuu kootii ta'uu danda'a jettee yaaddee yaada fidde. Kanaaf anaan dhiisiiti hojjettuu koo akka dhamanaatti fudhadhu jettee hojjettuu ishee dabarsitee laattee fi hojjettuu ishee wajjiniin ciise Abrahaamii hin ulfooftee Ishmaa'eeltu dhalate jechuudha. Karaa kutaa adeeman, karaa Waaqayyo isaan adeemsisuuf ture, karaa naannoo ture, karaa ulfina Waaqayyo kabachiisu ture, karaa Waaqayyo keessatti mul'atu ture. Garuu Abrahaamiif Saaraan maal godhanii mari'ataniitu asumaan karatti mashee kanaan darbuu dandeenya jedhan jechuudha. Yeroo Waaqayyo kakuu nuu kakatu, yeroo Waaqayyo waan nuti dubbatu wanta sana akkamittiin dafee bira ga'a laata jennee yaada keenya keessatti yaadnee beekna ta'a miti. Waaqayyo biyya kana biyya achitti si adeemsisa yeroo nuun jedhu asirra ta'inna laata jennee karaa nuti fiignu jiraachuu danda'a. Yookiin immoo hojii keenya keessatti guddina Waaqayyo nuu kennu barbaada ta'a. Yookiin immoo sadarkaa tokko waan fooyyeffannu tokko qabaachuu dandeenya ta'a. Jireenya keenya keessatti mul'ata garaagaraa qabaachuu dandeessu obboloota koo. Mul'ata kana galmaan ga'uudhaaf karaa garaagaraa yaalla. Egaa kana keessatti karaa kutaa deemuun jira jechuudha. Maaliif wanta ariifatee kaayyoo koo biraan na ga'u qarshii baay'eetu nan baasisin jennee waan garaagaraa herreguu dandeenya jechuudha. Abrahaam karaa kutaa adeeme. Waaqayyo garuu maal yaadee jira? Karaa haadha manaa keetiin eebba sii kennaa. Isuma achiin dhufu sanatu laayiniin eebbaa karaa ishee dhufaa jira. Maree karaa Ismaa'eel miti jechuudha. Ismaa'eel dhalachuun isaa dogoggora jedhee waan anaasoo hin qabu. Garuu sababii kun ta'ee fi wanta mana sana keessatti ta'e waan gurguddaa jira. Nagaa mana sanaatu jeeqame. Aggaarii nama manaa baasanii ari'uutti ga'an jechuudha. Mucaa ishee jiniin amma gadi baasanii manaa ari'uutti ga'an jechuudha. Sanarra darbee immoo guyyaa har'aa kanallee garaagarummaan biyyoota Israa'eel fi Filisxeem gidduu jiru kanarraa madde jedhanii namoonni haasa'an jiru. Egaa obboloota koo karaa kutaarra adeemuun wanta nuun hin barbaanne tokko akka inni jireenya keenya keessatti dhalatu, akka inni maatii keenya keessatti dhalatu, akka inni biyya keenya keessatti dhalatu gochuu danda'a jechuudha. Lammaffaa nama seenaa kabiraa tokkoon isinitti himama macaafa qulqulluu keessaa Loox nama jedhamu. Looxitu kun seera uumamaa boqonnaa 19:30 kaaftanii yoo dubbifattanii hin argitu. Maal jedhaa? Ijoollee Looxiitu ka'aniitu yeroo biyya Loox keessa jiraataa ture sun abiddaan badee ka'anii gara gamaatti baqatanii turanii. Kana booda namni nu bira ga'u yookiin immoo namni nu fuudhee ijoollee nurraa godhachuu danda'u ijoollee akka itti godhannu hin jiru. Sababii ta'eef abbaa keenya bira geenya jedhan abbaa isaanii macheessanii abbaa isaanii wajjin ciisan jechuudha. Jallina guddaadha kuni. Warri anthropology kana incest taabuu jedhu. Incest jechuun abbaa fi ijoollee gidduutti hariiroon yeroo ta'u jechuudha kuni. Universal culture aadaa kam keessattiyyuu hin eeyyamamu. Firoonni akkasii akka isaan wal bira ga'an yookiin immoo maatiin walitti dhiyoon kun jechuudha. Baayoloojikaaliis balaa qaba namoonni jedhanis jiru. Kuni wanta akkasiitu ta'e jechuudha addanatti. Abbaa isaanii wajjin macheessanii wajjin ciisan. Sababii abbaa isaanii wajjin macheessanii ciisanii fi ijoollee godhataniiru. Ijoolleen isaanii kuni Mo'aabotaa fi Amoonotatu dhalate jechuudha.
Maaliif gara kutaa deemuu barbaadan isinitti fakkaate? Naannoo isaanii ilaalanii lakki wanti kun hin fakkaatu dhiirri hin jiru yookiin immoo namni nu fuudhu namni nu wajjiniin ijoollee godhachuu dandeenyu sanyii abbaa keenyaa eegsisuu dandeenyu tokko iyyuu hin jiru sababii ta'eefi mekottaa kaanee mala mallaa jedhan jechuudha. Mala ofii isaanii malan ofii isaaniitii waa bixxilatan jechuudha. Waaqayyo waa bixxilachuu wanta yaada waaqayyo keessa hin jirre tokko uumuu waaqayyo nu haa oolchu. Wanta waaqayyoon hin gammachiifne tokko wanta safuu hawaasaa cabsu tokko wanta safuu dubbii wangeelaa cabsu tokko gochuu waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa oolchu. Kana godhani ka'anii ijoolleen kun abbaa isaanii macheessan wajjiniin ciisan Mo'aabotaa fi Amoonotatu dhalate jechuudha. Mo'aabotaa fi Amoonota jechuun qomoon saba kanaa warra sabni Israa'el gaafanni biyya Gibxii ba'ee adeemaa jiru warra karaa dhowwateedha. Karaa kutaa gaafa deemnu obboloota koo warra boor naanna'anii dhufanii karaa nu dhowwatan warra hojii keenya keessatti karaa nu dhowwatan warra beekamtii keenya keessatti karaa nu dhowwatan warra riputeeshinii keenya balleessantu dhalata jechuudha. Yeroo tokko waa'ee Doonaald Tiraampii ni yaada. Namoonni Doonaald Tiraamp filatamuu isaatti baay'ee gaddan jiru. Namoonni baay'ee gammadanis jiru. Waan garaagaraatu jira. Waa'ee namicha kanaa yeroo laaltanii waan baay'ee haasa'uu dandeessu. Garuu jireenya isaa keessatti qabsoonni bara kana gochaa ture keessatti pirezidaantii tokko gochaa ture keessatti wanti baay'ee isa rakkisee wanta inni kanaan dura godheedha. Kanaan dura jireenya isaa keessatti daldala isaa keessatti yeroo dubartoota babbareedoo walitti qabee dorgomsiisu wanta inni godheedha. Obboloota koo jireenya keenya keessatti ariitiidhaan kaayyoo keenya bira gahuudhaaf jennee wanti nuun ariifannee goggochaa deemnu gaaf tokko karaa nu dhowwata. Gaafa nuun nama guddaa taanu karaa nu dhowwata. Gaafa nuun waltajjii argannu karaa nu dhowwata. Kanaaf yeroo suuqa keessa jiraannu, yeroo qofaa keenya jiraannu, yeroo bara'aa keessa jiraannu, yeroo karaarra jirru, yeroo iddoo sodaachisaa keessa deemnuttis waaqayyoof amanamuutu nuuf ta'a jechuudha. Tarii biyya keenyaa baatanii yeroo Keeniyaa geessan nama ijoolleen baay'een hiriyoonni koo Keeniyaarra kan dhufan jiru. Kaan Sudaan keessa darbanii dhufan, kaan Gibxirra darbanii dhufan amma biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa kana keessa yeroo dhuftan jechuudha. Mee ilaala deemsa nuun karaa kana keessatti adeemnu iddoo tokkotti yoo nuun waa balleessine maqaan keenya nu duukaa deema mitiiree beekna kana. Waan gaarii yoo goone immoo akkuma kana nu duukaa ce'ee dhufa. Wanti nuuni kolleejjiitti goone nu duukaa deema. Waaqayyo nu haa gargaaru maleessaati. Kanaaf karaa kutaa warra waa gochuu isa jedhu kana jechuudha. Maatii sana jeeqee boori Amoononni fi Amooronni kaanii akka isaan saba Israa'elitti karaa dhowwatan godhe jechuudha. Mee waaqayyo karaa kutaa hin deemin jedhee namoota inni gorsan isinitti agarsiisa. Musee seera ba'uu gaafa laaltanii Museen biyya Gibxi keessatti guddate maatii Fariyoon keessatti dhaqee waaqayyo isa guddise. Maal godhee gaaf tokko aareetu warra Hibrootaa ta'uusaa erga baree booda warra Gibxii wajjiniin gaaf tokko wal lolaniinnaan aaree nama Gibxi kutee mormarraa kuteetu ashawwaa jala dhokse jedha. Cirracha jala dhokse. Maaliif naashinaalistiidha namichi kun baay'ee biyya isaa jaallata. Sabboonaa guddaa ture jechuudha Musee yeroo sana. Sabboontummaa guddaa irraa kan ka'e aariidhaan nama Gibxii warra saba keenya garboomsaa jiruudhaan itti isin jedhee qat godhee mormarraa kutee ashawwaa jala kaa'e. Gaaf tokko immoo utuu Israa'eloonni namni lama wal lolaniiti maal taatan isinii yeroo darbe yoo nama Gibxii fi nama Israa'eltu wal lolaan isin gargaaruuf jedhee dhufe amma maal taanaaniti walii keessa wal loltu isin jennaan siin beennu nuti dheengadda waan tati goote. Amma mootiitti dhannee si himnannaan baqatee biyya sana keessaa ba'e waggaa 40 turedha yeroo sana. Waaqayyo waggaa 40 lafa onaa keessatti akka inni dhaqee leenjifamu isa godhe jechuudha. Jaalala biyyaa qaba ture yeroo waggaa 40 lakkii waggaa 40 si hafa waggaa 80tti deebi'ee dhufe jechuudha. Gaafa waggaa 80 ta'e Waaqayyo karaa kutaa Museen akka inni saba Israa'eliin bilisummaa isaaniif gargaaru hin goone baraa keessa deemteetu lafa onaa keessa deemteetu saba koo geggeessuu dandeessa jedheen. Liidarshiippiin obboloota koo karaa kutaa miti. Akka baay'een keenya amma goonu miti. Salphaadhumatti kaaneedhuma haasofneema sooshaal miidiyaa irratti jennee waan tokko waan garaagaraa nuun akka amma nuun goonu kan waa godhaniima miti. Saba geggeessuun karaa kutaan jiru. Karaa kutaan hin jiru. Waldaa kiristaanaa geggeessuun karaa kutaan jiru. Iddoo guddaatti ol ba'uun karaa kutaan jiru. Waaqayyo nu leenjisuu amala keenya kana bilcheessuu barbaada jechuudha. Museen dhaqee amala isaa bilchaate lafa onaa keessatti hoolaa tikse utuu hoolaan tiksinitti nama tiksuu hin dandeessutti hin jedha jechuudha. Ergamoota Yesuus Kiristoos yoo fudhannee ilaallee fi isin amma qurxummii qabdu
aktiiviidha qurxummii qabu irratti baay'ee cimoodha. Amma qurxummii qabaa turtan miti eeyyee amma immoo nama qabuutti piroomooti isin godhaa jechuudha. Gooftaa Yesuusii namoota inni duuka buutuu isaa godhee waame yoo argitanii fi namoonni carelessiin namoonni hojii hin qabne namoonni ta'anii hamuummataa oolan keessa hin jiran namoota hojii isaanii hojjetan namoota qaqqaxalee fuudheetu waaqayyo isaan guddise jechuudha. Musee duwwaa miti nama kan biraa tokko sitti dabala Yoosef nama jedhamu. Yoosef kuni seera uumamaa boqonnaa 37 kaaftan yoo dubbiftanii fi mul'atan argee abjuun argee abjuu maali argite bissii kan kootu gidduu keessan dhaabata ture bissiinni kan keessan immoo kan kootti sagadaa jedhe. Yeroo kan biraa immoo bissii kan kootti sagaduu duwwaa bissiin isa kan kootti sagadamu kan duwwaa yoo hin taane urjiif ji'iyyuu utuu isaanii gadi jedhanii isa kan kootti sagadanii argee jedhee dubbate naan ahee akka nuunsiif sagannu dubbataa jirta ayatiitti hin jedhan. Akka nuunsiif sagannu dubbataa jirta moo ayatii gooftaan duratti ta'uuf deemaa jirta moo ati jedhan. Egaa obboloota koo gaafa mul'ata keessan himtanii gaafa kaayyoo keessan namatti himtanii namni yookiin humna isin dhoowwata maatiin keessan iyyuu isin hin hubatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu hin hubanne kaa. Maatiin keessan iyyuu isin hin hubatu. Firri dhiyoon iyyuu isin hin hubatu. Yookiin immoo akka diinaatti isin ilaaluu danda'a garuu itti fufaa mul'ata keessan. Yoosefiin waaqayyo mul'atatti mul'ise sana abjuu sana akkuma salphaatti dhaqee galmaan ga'eef miti boolla keessa buutu isarra ture. Boolla keessa bu'eetu du'eera jedhani achi fuudhanii Gibxitti isa gurguran akka itti mul'ati kee galma ga'u argina jedhanii. Yaa obboloota koo yeroo namni isin darbatu poozishinii irraa yeroo namni isin darbatu tajaajila irraa yeroo namni isin darbatu waldaa kiristaanaa kee yeroo namni isin darbatu geggeessummaa liidarshiippii kee iddoo garaagaraa kee yeroo namni isin darbatu hojii irraa yeroo namni isin darbatu lafa bal'aatti isin baasata yookiin immoo leenjiitti jirtu ta'a yookiin immoo barachuutti jirtu ta'a waaqayyo duukaa jirtu taana waaqayyo isin hin gatu. Yoosefiin hin ganne kaa waaqayyo. Museen lafa onaatti gaafa inni mana mootummaa keessaa ba'ee hoolaa tiksuu deeme hin ganne kaa akkamittiin siinsi gata waaqayyo akkamittiin anaan nagata. Yeroo leenjii keessa isa dabarse jechuudha waaqayyo. Hin leenjise. Dhaqeetti mana mootummaatti tol isa baase. Mana mootii keessatti immoo achitti immoo opportunitiidhaan qorame. Opportunitii akkamii? Opportunitii sagaagalu. Maayinni carraa cubbuutti kufee dhoksuu danda'uu qaba ture. Haadha manaa mootichi hin ciisuudhaaf carraan gaafa isa dhufe baqatee deeme. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoonni baay'een kan isaan waaqayyoon dhaban waaqayyo wajjin wal dhaban rakkina duwwaa keessatti miti obboloota ko bal'ina keessattidha. Argachuunis waaqayyo harkaa nama baasa. Haala mijataanis waaqayyo harkaa nama baasa. Taayitaanis waaqayyo harkaa nama baasa. Kana hundumaa keessatti waaqayyo Musee bu'aa bayii sana keessa mana mootiidhaa erga inni hoogganaa mana mootii ta'e booda achi fuudhanii mana hidhaatti gadi darbatan achittis dhaqee amaname tajaajilaa ta'e achittis achi immoo deebi'ee ol ba'ee dhufe jechuudha. Mul'ati isaa akkasittiin galma ga'e karaa kutaa mul'anni galma hin ga'u obboloota ko. Kanaaf mee gabaabsee waa tokko isinitti hima. Jireenya keenya keessatti karaa gabaabaa qarshii argachuu barbaanna ta'a. Karaa gabaabaa sooramuu barbaanna ta'a. Karuma salphaa gaa'elatti ba'uu barbaanna ta'a. Feesbuukii haay namaan jennee gaa'elatti baana jennee yaanna ta'a. Karaa gabaabaa saba keenya bilisoomsina jennee yaanna ta'a. Karaa salphaa wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Namni karaa salphaa duroome hin jiru. Namni karaa salphaa qarshii argate jennaanii qarshii isaa sanaan waan hin taane godha. Ittiin nama miidha. Ittiin balaarra nama buusa. Yookiin immoo ofiisaa ittiin balaarra buusa. Nu haa gargaaru waaqayyo. Wanti waaqayyo wajjiniin hin adeemameen hojjetamne badaa mi'aawu. Wanta ittiin dadhabne tokko badaa isinitti mi'aawu. Milkaa'inni isin ittiin dadhabne tokko milkaa'ina isinitti hin fakkaatu. Abjuu isinitti fakkaata. Kanaafiti karaa kutaa deemuun gaarii miti. Karaa kutaa deemuun yaada waaqayyo miti. Warri faranjootaa maal jedhu? Short cut is wrong cut jedhu miti. Nu haa gargaaru waaqayyo. Waaqayyo karaa kutaa dhala namaa hin fayyifne tokkicha ilma isaa dhabuutu sarara ture. Fannoo irratti tokkichi ilma isaa amma fannifamutti deemuutu sarara ture. Waaqayyummaa isaa dhabee gooftaa Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhufe dhalachuutu sarara ture. Gadi buutu sarara ture. Maqaan guddinaatumsaa fa'aa akkasumatti lafaa ka'ee haasa'ama miti. Saba kanaaf dhugaadhaaf jedhanii kaanii dhaabatanii dubbachuutu sarara ture. Aarsaa kaffalan. Onesimoos Naasiffaa wangeela akkuma salphaatti nu biraan ba'an miti.
namni baay'een isa biraa Sudaan keessatti ashawwaan isaan awwaalee warri kaan haadhi manaasaa karaatti biraa duute biyya Itoophiyaa seenuuf see meeqa carraa meeqa yaade dhabee ari'atamee gaafa rakkatee abdii kutatee jedhutti ol deebi'ee taa'ee macaafa qulqulluu hiikuutti ka'e yeroo waaqayyooti sababii ta'eef jechuudha. Lubi Tasgaraa Hirphoo kitaaba barreessan keessatti utuu macaafa qulqulluu hin hiikin biyya Itoophiyaa keessattuu galeera ta'eeti bu'aan ni buusu xiqqoo ta'a ture jedhan. Waaqayyo tarii kanaaf si naannessaa jira obboleessa koo obboleettii koo waaqayyo akka itti wayii tokko bira geessuuf si naannessaa jira ta'a. Addanarraa namoonni na dhageessan biyya Arabaa keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Mana namaa keessa namaa ergamaa jirtu ta'a. Keeniyaa keessa, Yugaandaa keessa, Saawuz Afrikaa, Gibsiin yookiin immoo baraa Saharaa keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Yookiin Giriikii jiraachuu dandeessu ta'a. Yookiin Liibiyaa jiraachuu dandeessu ta'a. Yookiin immoo asuma biyya Ameerikaa keessa, Awurooppaa keessa jireenya mijataa waan fakkaatu barbaada dhuftanii rifiijii kaampii keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Waaqayyo isin naannessee isin hin dhiisu obboloota koo. Waaqayyo akkasumatti isin hin dhiisu. Waaqayyo akkasumatti isin hin dhiisu. Wayi tokko biraan isin ga'uuf deemaa jira. Wayi tokko biraan isin ga'uuf deemaa jira. Kanaaf karaa kutaa yaalinaa. Karaa kutaa yaalinaa maal gooture amantiidhaan waaqayyo irratti of gataa. Gaafas waaqayyo waan guddaa fida. Humna keessaniin hin yaalinaa humna waaqayyoon yaala. Ofii keessaniin hin fiiginaa waaqayyo isiniif haa fiigu. Ofii keessaniif hin tarkaanfatinaa waaqayyo isiniif haa tarkaanfatu. Akkas yeroon jedhu mala ofii keenya wanta ulfina waaqayyoof hin taane aktiiviitii keenya keessa fiduun nurra hin jiraatu obboloota koo. Gaa'ela keenya keessa fiduun nurra hin jiraatu obboloota koo. Liidarshiipii waldaa kiristaanaa keessa fiduun nurra hin jiraatu obboloota koo. Siyaasa keenya keessa fiduun nurra hin jiraatu. Wanta soba fiduun nurra hin jiraatu. Wanta dhugaan fakkaanne fiduun nurra hin jiraatu. Siyaasni keenya qabsoo dhugaadha. Amma saba Oromoo yoo fudhattanii fi gaaffiin sabi Oromoo gaafatu gaaffii dhugaadha. Itti makuu piroopagaandaatti geggeessuu hin barbaachisu. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Waaqayyo saba keenya wajjiniin jira. Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqayyo maatii keenya wajjiniin jira. Tokko keenya wajjiniin jira Waaqayyo. Biyyi karaa salphaa galma ga'e hin jiru. Biyyoonni Awurooppaa isinarra ilaaltan kun dur wal fixaa turani. Biyyoota Laatiin Ameerikaa tokko keessa dhaqaa ilaalaa ammayyuu hin fayyine jarri kun rakkina baay'ee keessa darbaa jiru ammayyuu. Biyya Ameerikaa kana yoo ilaaltanii ammayyuu wal qoqqoodee hiiramee jiraatu malee dimokiraasii mashee qaban kanayyuu dimokiraasii amma qaban kana rakkina baay'ee booda argatan. Akka salphaatti neeshinii taaneen dhaabbannu obboloota koo. Freedom is not free jedhan miti. Freedom is not free. Akka salphaatti hin argamu bilisummaan. Akka salphaatti kaayyoo ofii bira hin ga'an. Akka salphaatti dookterii ta'u miti. Akka salphaatti piroofeesarii ta'u miti. Barumsa keetti ofirratti ilaaltan jechuudha. Akka salphaatti waldaa kiristaanaa tokko karaa har'a buuftanii geggeessitu miti. Tajaajiltooti. Har'a tokko jettaniiti jalqabdu. Akka salphaatti miti jechuudha. Waaqayyo waan keessa nu dabarsaa jiru keessatti immoo nu wajjiniin ta'a. Nu gargaara. Nu biraan hafu. Waan baay'ee dubbachuun danda'amee kanumaan nu haa ga'u. Waaqayyoon amanannee karaa qaxxaamuraa fiiguu dhiifnee yaada waaqayyo duukaa deemuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Mul'ata waaqayyo sii kenne keessatti kaayyoo waaqayyo sii kenne keessatti waaqayyo wajjiniin deemu. Mee gabaabsinee kadhanna. Yaa waaqayyo gooftaa sagalee kee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Obboloota kootti lafa isaan jiretti waan dubbatteef galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu isa na gargaare hafuura kee na ergitee hafuura kee waan na gargaarteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyo gooftaa macaasii kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloota koo wajjiniin ta'ii si amanatanii humna kee irratti hirkatanii akka isaan adeemuu danda'aniif isaan gargaara. Yaa waaqayyo amma wanti isaan barbaadan mul'anni isaanii waan dafee galma fakkaachuu baatullee Yesuus Kiristoos ariitiidhaan akka isaaniif raawwachiiftu yeroo keetti akka isaaniif raawwachiiftu kaayiroosii yeroo isa kan keetitti akeeka isa kan keetii biraan isaanii waan geessuuf galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yeroo nuun kana booda qabnu nuuf eebbisi. Obboloota koo wajjin ta'i. Saba koo wajjiniin ta'i. Saba Oromoo wajjiniin ta'i. Waldaa kiristaanaa keenya wajjiniin ta'i. Baqattoota Oromoo iddoo garaagaraa jiranii wajjiniin ta'i. Siyaasa keenya wajjiniin ta'i. Hawaasummaa keenya keessatti nu wajjiniin ta'i. Karaa hundumaa saba milkaa'e nu godhi. Namoota asirraa dhaggeeffataa jiran namoota milkaa'an nu godhi. Sooshaal miidiyaarraa namoota dhaggeeffataa jiran namoota milkaa'an namoota kaayyoo kee galmaan ga'an ulfina kee calaqqisiisan nu godhi. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a. Hallelujah.
barbaachisa fudhatama hundaa kan eenyurras keeti iddoon addaa amansiisa al tokko shakkamne filatama sanyiin kee hin argamne amansiisa al tokko shakkamne filatama sanyiin kee hin argamne beekaa biyya ajajaa mootota hundaaf hangafa dursaa dureessota eenyu gartuun dorgommii kee kamiin addamatti tolfata aggaamne beekaa biyya ajajaa mootota hundaaf hangafa dursaa dureessota eenyu gartuun dorgommii kee kamiin addamatti tolfata aggaamne dandeettiin kee dandeettii hubannaati aannan kees dhoksaa jaalalaati dandeettiin kee dandeettii hubannaati aannan kees dhoksaa jaalalaati addamatti kaaleessaddaa addamatti arrasaddaa addamatti boorisaddaa addamatti Yesus yoomiyyoodaa addamatti kaaleessaddaa addamatti arrasaddaa addamatti boorisaddaa addamatti Yesus yoomiyyoodaa inirraanfadhu firummaa keetiin deemsan deemee inirraanfadhu abdii kuutee sheenaam sadaameso inirraanfadhu utuun beekuu gaafanii wallaalee inirraanfadhu suuqatti jikeenaa ilaalee inirraanfadhu firummaa keetiin deemsan deemee inirraanfadhu abdii kuutee sheenaam sadaameso inirraanfadhu utuun beekuu gaafanii wallaalee inirraanfadhu dachaatti jikeenaa ilaalee
Asaffaa Malkaa Waaqjiraa sagantaa keenya torbee darbee irratti akkasuma torbee kanaa irratti afeerraa keenya kabajjee sagalee Waaqayyoo nuuf hiruu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaas galateeffannaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaan kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aa kanuma irratti xumurama. Sagantaa keenya kana sheer gochuudhaan namoota nuyi hin qaqqabin birallee akka qaqqabdan kabajaadhaan isin gaafanna. Jaalalli Kiristoos nagaan isaa hunduma keessanii wajjin ta'u torbee araaraa torbee jaalalaa qabaadhaa. Waamincha bulluqa qabna mandara lafa